Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube chaanaalii Abbush Mobile App tu arras barnoota Imo kutaa lammaffaa walitti deebinee jirra. Kutaa darbe keessatti bal'ina siitingii Imo isinitti agarsiisee ture. Har'ammoo siitingii haarawaa siitingii lama isinitti agarsiisa. Siitingiin kun siitingii murteessaadha, hundi keessanuu sirreeffatanii itti fayyadamuu qabdanii. Faayidaan siitingii Imo kana warroonni yeroo Imoodhaan namatti haasoftan namni kun record na godhuu danda'a, screenshot gochuu danda'a jettanii shakkitan isin fayyada jechuudha. Siitingii kana isinitti agarsiisa, hanga xumuraa na waliin tura. Egaa daawwattoota kan koo gara barumsa keenya osoo hin seeniin dura warroonni haarawaa taatan YouTube kana subscribe gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Warroonni maatii taatan immoo like, share gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoon kun qulqullinaan isinitti mul'ataa hin jirre viidiyoo amma ilaalaa jirtan kanarraa gara mirgaatirra mallattoon siitingii ni jirti. Viidiyoo amma daawwataa jirtan kanarraa jechuudha. Mallattoon siitingii harka mirgaatirra ni jirti. Ishii tana jechuudha. Ishii tana irratti yeroo tokko gattuqxanii quality isa jedhu kanarra dhuftanii isarratti yeroo tokko gattuqxanii akkana gadi buutanii advanced isa jedhu kanarra yeroo tokko tuqxanii quality isaa 720 irratti yeroo deeffattan quality bareedaadhaan daawwachuu dandeessan jechuudha. Akkasumallee warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribing kun akkanatti gurraachatee jira taana yeroo tokko irratti tuquudhaan akkasumallee mallattoo notificationii kana all ka jedhu kanarratti yoo kaawwattan viidiyoon nuti gadhiifnu nama dura akka isin bira ga'u taasisa jechuudha. Egaa gara barnoota keenya haa deebinu. Egaa daawwattoota kan koo akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaala jechuudha. Siitingii Imo kana yoo sirreeffattan yeroo nama waliin haasoftan namni screen record isin gochuu hin danda'u, screenshot isin gochuu hin danda'u jechuudha. Imo keessanirra eega seentan booda mallattoo profaayilaa keessanirra dhuftanii yeroo tokko irratti gattuquudhaan akkana gabbuutanii security and privacy irra seentan jechuudha. Ammallee isa jalqabarra jiru kana chat and call privacy isa jedhu kanarratti tuqxanii isa lammaffarra jiru kana jechuudha. Block screenshot for calls jedha. Isarratti yeroo tokko gattuquudhaan akka kanatti cufaa jira taanan bilbila keessan irratti haala kanaan cufaa jira taanan isa kana on godhachuu qabdu akka kanatti jechuudha. Akka kanatti cufaa jira taanan bilbila keessan irratti isa kana yeroo on godhattan yeroo nama bilbiltan mallattoon asirratti mul'ataa jira. Yeroo nama bilbiltan namni screen record isin gochuu hin danda'u, screenshot gochuu hin danda'u jechuudha. Siitingii inni lammataa of duuba deebitanii akkana gabbuutan jechuudha. Akkana gabbuutanii profile privacy isa jedhu kana isarra seentan jechuudha. Isarra seentanii jalqaba irratti block screenshot for profile isa jedhu kana jechuudha. Isarratti yeroo tokko gattuqxanii isa kana akka kanatti on irratti deeffachuu qabdan jechuudha. Akka kanatti bilbila keessan irratti cufaa yoo jiraate on irratti deeffachuu qabdan jechuudha. Akka irraa barattan abdiin qabaa. Barnoonni keenya kanarraa asirratti xumura. Barnoota kutaa itti aanutiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii.